Guyyaadha waan qalbiin nama lamaa yaaddu isiniif hima. Nama lamaa yoo jedhu fira qabsoo Oromootii fi diina qabsoo Oromoo baana. Nagaas isin gaafachuun dagan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Oroo 360. Hanga dhuma sagantaa kiyyaatti akkana hordoftan kabajaan isin gaafadha. Warri chaanaalii kiyyaa haarawaa taatan subscribe gochuun gara chaanaalii kiyyaatti dabalamaa. Itti aansee ammootu artistoota Oromoo warra Abiy Ahmad leenjifatee ummata haa kakaasaniif raayyaa ittisa biyyaa haa dammaysaniif leenjifate maaliin akka dogoggorsiise maaliin akka karaa hamaa kanarra kaa'e waan xiqqoo tokko isiniif hima. Akkuma jalqaba isiniif tuquu yaale waan qalbiin nama lamaa yaaddu isinii yoo jedhu ummata mootummaa deeggaruu fi ummata mootummaa mormu jechuufi nama lama yoo isiniin jedhu nama lama koptii kanaa miti. Ummata mootummaa sirna amma jiru kana mormuu fi ummata sirna amma jiru kana deeggaru jechuudha. Warri ammaan tana sirna kana deeggaru maal yaaddi qalbiin isaanii ganamaaf galgala yoo rafee ka'u yoo nyaatee dhugu qalbiin isaa maal dhaga'uu barbaaddi? Ni beektaa? Anni beeka siif hima. Garuu durana tana siin himu. Dura tan siif himu qalbii warra sirna abbaa irree kana sirna naftanyaa kana mormu ganamaaf galgala yoo rafu yoo hirribaa ka'u yoo nyaatu yoo dhugu yoo karaa deemu qalbiin isaa yoo Facebook seenu yoo bakka mara seenu qalbiin isaa maal dhaga'uu yaaddi? Ni beektaa? Waa sadi gugurdoo dhaga'uu feeti. Waa sadi gugurdoo. Isiin tokkoffaan Abiy Ahmad hoogganaan sirna naftanyaa biyyarraa baqate ka jedhu yookaaniif qabamee hidhame ka jedhu yookaaniif rasaasaan woboon mataa keessa dhoofte ka jedhu dhagahuu fedha. Warra sirna biltsiginnaa kana mormu baana. Isiin lammaffaa woboon waraanni bilisummaa Oromoo waraanni ummata Oromoo magaalaa Finfinnee dhuunfate ka jedhu dhagahuu feeti. Ganamaaf galgala yoo karaa deemu yoo ciisee ka'u yoo nyaatee qalbiin isaa tanuma dhagahuu hawwiti. Isiin sadaffaan hayyoonni teenna ka akka Jawaar Muhammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa eegdota Jawaar sanniin guutuu isaanii Abdii Raggaasaa, Dajanee Xaafaa, Mikaa'el Booran, Gammachuu Ayyaanaa warra kanniin hidhaa irraa gadhiifaman woboon hidhaa irraa gadi yaafte ka jedhu dhagahuu feeti. Qalbiin deeggartoota qabsoo Oromoo qalbiin mormitoota sirna abbaa irree tana dhagahuu feeti. Itti si'aansa qalbiin warra diina qabsoo Oromoo maal dhagahuu feeti? Sadarkaa jalqabaatitti Abiy xayyaaraan dirooniidhaan shanee barbadeesse waan jedhu dhagahuu feeti. Shanee akka jirtuun booji'ee mana hidhaatitti guure ka jedhu dhagahuu feeti. Sanuu waraana bilisummaa Oromoo maqaa jedhuun osoo hin taane maqaa shanee jedhu kanaan yoo dhageette feeti. Isiin lammaffaan ka akka Jawaar Muhammad fa'a hayyoonni mana hidhaa jiran sunniin achi buuteen isaanii dhabamte. Garana buuteen isaanii dhabamte akka jedhanii itti himan feeti. Tana dhagahuu feeti qalbiin diina Oromootii fi diina qabsoo Oromoo. Isiin sadaffaan
akka isaanuu baanan juntaa abii barbadeessi lammata deebiteen argamtu akkuma gaafa duraa kijibaan biraanuu juullaa faati bittannoofte amma laali nuti Geetaachoo Raddaafa Dabraxiyoonfa warroota kana barbaannee qabuudha malee amma hojiin nu hafe bittanneessine takkattiin isiilleen hafne daaraa bubbeen fuute taate akka jedhanii kijibaa turan san kijibuma akkasiillee taatu tanuma dhagahuu feeti. Qalbii nu baana beette qalbii warra deeggartoota sirna naftanyaa baana akkasi addaan naa baafadha. Diinni kan kee yeroo hunda waan fete irrattuu diina kan kee haa ta'u toltuu tantee dhagahuu hin hawwitu qalbiin isaa. Anamma akka kiyyatti abii barare abiyyiin qabanii mana hidhaatti darban abiyyiin mataa keessa dhahanii malee waan bira dhagahuun fedhu dhugaa sitti hima. Maaliif jennaan ilmaan Oromoo ijoollee Oromoo hawwati Oromoo boochisaa jira yeroo ammaa kanatti. Hayyoota Oromoo mana hidhaatti guuree qalbii Oromoo cabsee irra taa'u jira. Kanaaf kana hawwa. Warri sirna kana jala deemee ammootu badii Oromoo cabuu Oromoo kufaatii Oromoo dhagahuu fedhu. Tokkoffaan ilmaan faayidaan isaanii sirna mootummaa kana keessa jiru. Yookaaniif adeeraan abbaan obboleessaan mootummaa kana keessa qooda qaban. Yookaaniif qabeenya gugurdaa zabana OPDO san saamanii qabeenya gugurdaa qaban. Yookaaniif warra ammaan tana bu'aa garagaraatiin sossobanii isaan keessa jiru. Yookaaniif ammootu warra lubbuu ofiitiif sodaatee isaan keessa jiru. Osoo jennu warri lubbuu isaatiif sodaatee mootummaa kana jala deemu qalbiin isaa maal hawwiti ni beektaa? Cabeema mootummaa kanaa dhageette osoo nullee Oromummaan mana hidhaatiin nu guurte gaaf tokko dhugaan nu baafti waan jedhutu qalbii isaanii keessa deema. Kan akkasii beeku. Qabxii tiyyata dhumaanti isin haa dhufu isinitti hin dheeressu. Qabxiin tiyyata dhumaa akkuma duran isinii tuqe artistoota Oromoo warra abiyyi jala kurkuranii halkanii guyyaa xurumbaa qiyaamaa afuufan akka Caalaa Bultumee, Sayyoo Dandanaa, Saaliyaa Saamii warroonni kunniin mataa ammaan tana xurumbaa qiyaamaa afuufu. Maaliif akkas ta'an yoo jette hedduun isaanii afaan siyaasaatiin sobaman, hedduun isaanii gariin isaanii qabeenyaan sossoban. Lafuma isaa fuudhanii isaa kennanii lafuma Oromoo ta'inni irra dhalate ta'abbaa isaa fuudhanii kaaree 500 kennanii fi tanaan sossoban. Garii ammootu mallaqaan sossoban. Akkaawuntii bananii fi harka isaaniitiin qicanii itti kennaa waan harki isaa laal harka isaatiin qoxxobee achi keessaa nyaataa akkaawuntii harka isaanii keessa jiru tanaan qabatanii bira taa'an. Afaan siyaasaatiin maal in soban yoo jettan ijoollee hedduu ijoollee tuulamaa achi keessa jiran weelliftoota san keessa jechuudha. Fakkeenya kam akka Caalaa Bultumee yoo fudhatte hedduu isaanii maal jedheen ka gooftaan isaanii Abiy Ahmed biyya tana jedheen ka ijaare Itoophiyaa baana beek biyya tana ka ijaare keessattuu Finfinnee ka ijaare Shawaadha. Ani Shawaa tana gara aangootti fidee biyya tana akka Shawaan garanaa akkanaaf akkana qabdee bulchitu fedha. Ani Shawaa angoomsuudha kaayyoon kiyya. Kanaafuu na jalatti hiriiraa. Na jalatti hiriiraa. Gariin ammootu Allahu alam wanni biraallee wanni jedhamtu ni jirti. Namichi harka ufiitti digintii waan jedhan san qusmii ka jedhan san waan akkasiisan tolfate yoo inni akkanuma gaamama takkatti harkaan si qabatee si ammatee haagii si kenne ati lammata jiruu ta'e keessatti aga inni jiru waan biraa takkallee wanni ati jaalachuu dandeettu hin jiru era. Allahu alam falfala akkasii dalagsifachuu danda'uu mala.
Garuu ansantu akka godhe jedhee amanuufi miti. Waan jedhamurraa isiniif hime. Waan hedduu yeroo hedduu baba'urraa isiniif hime. Keessattuu ilmaan naftanyaa kun yeroo hunda yoo carraan si tuqee abiyyi gaamota akkatti harkaan si qabate lamu deeggarsa isaa jalaan baatu. Kana jedhanii yeroo hedduu irra deddeebiin haasayan waan dhagahuuf isinii tuqe waan kana. Yoo Rabbi isin baraare amma warri diina Oromoo warreefuu isiniin jedhe san abadan dhagahuu hin dandeettan. Akka isin yaaddan san Oromoon cabde woboon barbadaahe jawaarfa garana buutee dhabame san dhagahuu hin dandeettan. Warri fira qabsoo Oromootii fi Oromoon saba isaatiif qabsoo isaatiif quuqama qabdan waan yaaddan san ni dhageettani hin shakkina. Ammoo sammaraa dhagahuuf wanni isin godhuu qabdanis jira. Maal godhuu qabdan? Qabsoo teessan bakka dandeettaniin waan dandeettaniin bira dhaabadhaa. Qabsoo jechuun qalbii mareef sin jedhe tanaan qofa waan kee hiriisan dhagahuu yaaduun kan kee qabsoo tuffatiin qabsoo. Sanirra dabartee yoo qabsaayaa tokkoof woboo siif kufee kuffisaa jiruuf waan dandeettu wayii gumaachite tunis qabsoo jabdu. San bira dabartee humna qabaattee ka waraana mootummaatittuu dirqiinsi oofaa jiran waraana kan kee woboo dhayxee yoo itti dabalamte tuni qabsoo jalqabaati. Tan akkasi beettee waan dandeettuun qabsoo tante bira dhaabataa diina mogolee jalaa dhayisiin jedha. Galatooma horaa bulaa deebanaa.